Yooyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa seenaaf seexaa baatiin amajjii amma keessa jirru kun guyyaan torbaffaansaa kan waggaa waggaan yaadannoon wareegamtoota calii calanqoo itti taasifamudha. Lolli murtii guutoo kan calii calanqootti gooticha Baa Biiftuu Bakar Waaree fa'aan gaggeeffamee seenaa lola diddaa gabrummaa sirna Minilik irratti taasifame keessatti bakka olaanaa qaba. Lolli kun eega gaggeeffamee barana waggaa 136 qabateera. Lola seena qabeecha kanarratti ilmaan Oromoo biyyaaf biyyoo ofii tikfachuuf diina kuffisanii kufan kan lakkoofsi akka salphaatti bira ga'u miti. Waggaa waggaanis seenan gootummaan isaa yaadata. Sagantaa seenaaf seexaa keenya har'aa keessattis seenaa lola calii calanqoo kan dookumantarii fiilmii TV'n OBS waggaa 3 dura hojjetee akka sagantaa keenyaaf ta'utti qindeeffannee isinii dhiyeechinaa nu waliin tura. Qindeessa sagantichaa Duubee Wayyechati kan isin biraan ga'u immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Jabbaha bariganamu yakinis kalame hindumu dubbi Mila Bakar Waaree an haddare bolan qabsaa'ota murtii guutoo tesene warere namu weenniin bareedinuma gogaa isiitiif duuti. Uummanni Oromoo erga gaafa sirni nafxanyaa weerara lafaa fi eenyummaa isaatti dhuftee kaasee wareegama lubbuu ulfaataa jechaa ol ta'u baay'ee dabarse. Uummanni Oromoodhaa uummata jabaa cimaa mootummaa isaa qabaachuu ture. Mootummaa isaaniitiin buruu turan. Garuu Minilik sababa amantii godhachuudhaan mi'a zamanaa kennanii fi ummata Oromoo irratti duule. Duulli inni duule as qofaa miti. Bakki sun maayyiidha malee akka aanolee fa'aa jiran warri seenaa qabu. Wareegamni kun sababa lafa gabbataa fi leeccalloo hawwataa isaatiif malee namatti dhufe yookiin nama miidhee akka hin taane seenaan wareegamaa darbe marti lafa Oromoo irratti ta'uunsaa ragaa cimaadha. Khan khutu ittidal maya hinjitu wareegamni harma harka muraa aanolee fi calii calanqoo Oromoonni lafa ofii irratti kaffalan fakkeenya seenaan hin daganne. Hayyun doofawe ijaanis jaame qophii kanaan wareegama qaalii Oromoonni afran qalloo weerartoota nafxanyaa ofirraa qolachuuf taasisan galmee seenaa qabsoo gootota murtii guutoo wareegama calii calanqoo faana dhoofna. Yakinis galame hindumu calanqoon dirree lolaati. Caliin dhumaatii fi wareegama lubbuu gootota ilmaan Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaatiif cala'aniiti. Murtii guutoo gootota Oromoo waraana nafxanyaa qolachuudhaaf lola calanqoo irratti falmatan. Caliin calanqoo dirree qabsoo Oromoonni fincila diddaa gabrummaa weerartoota biyya abbaa weeraruu dhufan
waaroo salphinaa itti uwwisanii wareegaman. Erga gaafa nafxanyaan lafa isaa weeraruu itti dhufe irraa jalqabee uummanni Oromoo gootummaan diina isaa dura dhaabbatuun wareegama seenaa qabsoo yeroo dheeraa keessa darbe. Obsanii taa'uunis laalaan hamtu fayyaan jiraachuun. Akka barruun waa'ee siidaa yaadannoo wareegamtoota Calanqoo irratti barraa'e ragga'utti waraanni Minilikii fi Oromoo gara bahaa gidduutti kan jalqabe akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti walakkaa bara 1883tti yeroo dura humni waraana nafxanyaa karaa dhihaatiin lafa Oromoo ituu seenuuf yaaleetti. Obsanii taa'uun sodaamoo arjumma bijaabaa bareedanamu. Lolli duraa kunis kan geggeeffame iddoo Mataa Haraa jedhamutti. Gaafa lolli Mataa Haraa taasifame humni waraana nafxanyaa hedduutu burkutaa'e. Iddoon Mataa Haraa jedhamu kunis maqaa kana kan argate heddumina reeffa achitti walitti harameen mogga'e seenan jedhus jira. Waraanni nafxanyaa dirree lolaa Mataa Haraa irratti mo'atame abdii kutannaa irraa kan ka'e humna biroo dabalachuudhaan bara 1884tti godina Harargee lixaa Bordoddee naannoo Gaara Guuraa jedhamutti weerara garbiroo Oromoota Oromiyaa bahaatti bane. Gaaddisa caayaa. Dirreen lola Gaara Guuraa nafxanyoota weeraraaf gigisaa dhufanii milkii hin turre. Waraana Oromoota ituu Abbaa Duulaa Yaayaa Alii Sireen durfamuun diinni achittis mataa cabe. Itti dhaalmayaa hin jitu onee manni. Yaayaa Alii Siree Abbaa Duulaa waraana Oromoota ituu kan yeroo sanaati. Goota gamnummaa tooftaa lolaatiin injifannoo seenan hin daganne hojjete. Tooftaan lolaa Alii Siree gaafas itti fayyadame. Tuuta kanniisa Gaaguraa diinatti dhoosee tooftaa kanaan loltoota gootota ituu deeggaree injifannoon galmeesse seenaa qabsaa'ota Oromoo keessatti dinqisiifannaan yaadatama. Seenaan lola kanniisaa kun afoola Oromoota ituuf humbannaa keessatti har'aan tanas beekama. Jarri waa karaan beeytuu kennumatu deddeemaanii kanniisaan itti duule Yaayaa Alii Siree faani jechuun hanga yoonaatti afoola hawaasa itti humbannaa keessatti dhugaan kun beekama. Akka barruun waa'ee seenaa Calanqoo irratti qophaa'e kun qorataa seenaa Badrii Kabir wabeeffachuun barreessetti waraanni Minilik yeroo sana meeshaa waraanaa biyya Misiraarraa argatuun yoo weerara dhufu uummanni Oromoo meeshaa waraanaa aadaatiin dura dhaabbataa ture. Uummanni diinni achirraa dhufe meeshaa mi'a gartee ammayyaa kana qabaachaa ture. Uummanni keenya gartee wanni meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa tan ta'in takka takkaan dhawamtu tana uummanni gubbaarraa dhufe sun meeshaa ciccimaa kana mootummaa biyya alaa akka Ingiliis kana faarraa walitti qabatee biyya kana cabsuudhaaf uummata Oromoodhaa cabsuudhaaf itti fayyadamee jechuudha uummata keenya irratti. Waraanni Minilik meeshaa ammayyaa yeroo sanii hidhate uummata Oromoo waraana aadaatiin lolu akka yaade salphaatti injifachuun itti jabaate. Gootonni Oromoo falmaa biyya ofiif ittuu hammaatan. Wareegamnis itti fufe. Wareegama garmalee yeroo sanii afoola har'aan tanas ragaa ba'utu jira. Walda Gabriel nafxanyaa kan mataa bututtuudhaa nafxanyaan gooftaa jennee shakaraata lubbuudhaa jedhamee darasuun darasamu ammas beekama. Weerarri nafxanyaa Oromiyaa bahatti yoo qajeele san abbaan biyyaa uummanni Oromoo gootummaan dura dhaabbate wareegama ulfaataa qaanqee ta'ee calaqqisu siidaa ta'ee yoomuu jiraatu baay'ee dabarsees darbe. Lolli murti guutoo kan dubbii miila Bakar Waaree qabsoon dachii seenaa Calanqoo caliitti dhiigaan lafa seene kan yoomiyyuu seenaan hin daganne. Kitti beenu guddoo irraa bada geenyu bikki kun wanni calii Calanqootti jeef akka namni nama baay'eedhaan asitti dhufe. Amma lafa kana waggaadhatti qoqotte lafee nama akkana waggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaba amma gaa'inni wanna ta'e malee haa callaa ol kana ol haruubar lafeenee
waan san ta'eef caasitti caljeeqa. Bakar Waaree goota Oromoo hanga gootummaa isaa hin leellifaminiif goota gaafa biyyaa dhala qaalii kan gaafa calii sana gootota murtii guutoo dursuun lolee lolchiise. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaara ifatee wareegee. Bakar Waaree lolchiisaa guyyaa lola calanqoosan nama jabaadha. Lolarra ture nama jabaa nama humna qabu nama beekamaadha. Lola gaafa cittee kan nafxanyaan meeshaa waraanaa ammayyaa yeroo saniitiin lolu gootonni murtii guutoo meeshaa aadaatiin raasan sana lolees lolchiise gooticha abbaa duulaa Bakar Waaree Orfojiloo. Yeroo miilli isaa murame quban qabu ture. Eega cabee fadis dhaqe miila isaa firraa dhabe. Abbaa miilli keemee jedhanii logaa kana jiru miila isaa gubbaan miilli isaa gubbaan jiru. Inni gaafas hin wareegamne. Hin wareegamne shiboota wareegame malee guyyaa sana hin wareegamne. Gootota murtii guutoo falmaa abbaa biyyummaaf ofii cal jedhanii diinas calii baasan keessaa abbaan duulaa murtii guutoo Bakar Waaree gaafas miilli isaa tokko lola keessatti yoo irraa citu otoo miilli isaa citu ofirratti hin barin fardaan qeetti deebi'e. Miilli kee hoo jennaan inni reefuuf arge. Miilla isaa eessatti akka dhabe hin beeku. Akkasiin achi buuteen miila Bakar Waaree Oromoota afran qalloo biratti dubbii maymaakaa ta'ee seenaa gootummaa kanaan duras ta'ee hin beekne. Fuula durattis namni gochuuf hin yaanne dhiigan barreesse. Gootichi Bakar Waaree Orfojiloo bara 1887. Bara 1887 weerartoonni nafxanyaa yoo calanqoo gayan kan kaan darbu gootota murtii guutoo gooticha abbaa duulaa Bakariin durfamaniin kallacha walitti bahan. Lolaaf wareegama Oromootaa fi weerartoota nafxanyaa gidduutti ta'aa ture kan dhugaa bahu yeroo lola calanqootti gootonni murtii guutoo lola isaan dura iddoo garagaraatti Oromoonni waraana nafxanyaa waliin taasisan irraa akka baratan afoolleettiin waliif dhaamsa dabarsaa turan har'as beekama. Sila gaafa san warri waliin dhaammatan sun harratti banuu baatanii ummanni keenya silaa hin cabu guyyaa sanillee warra ganee jira keessa karaa bananiifiiti halkan miilikii wajjin wal ta'anii karaa bananiifi malee miilik silaa mi'a ammayyaa kan fedhe silaa fide guyyaa san uummata Oromoo qabsuu hin danda'u ture. Akka seenaarraa dhagayaa jirrutti isaan fuula durarraan odoon dhufin hudduu duubarraan gama duubaatiin naannawanii namni tokko warri biyya kana keessa jiru karaa agarsiisuudhaan uummata keenya gama duubaatiin dhufanii uummata keenya bikka tanatti fixan jechuudha. Manni keenya baay'een bikka tanatti wareegame jechuudhatti seenaan hanga gartee gaanuti uummata abbootii teenyarraa barretti waan kana kan dhageenye jechuudha. Kunis seenaan sirna nafxanyaan Oromoo irratti ta'e kun marti dhugaa ta'uu ragaa ba'a. Gootonni murtii guutoo kanarraa baratanii waraanni nafxanyaa tooftaadhaan dadhabnaan waraana murtii guutoo lolaan dura dhaabbachuu dirqame gaafas. Akkuma maqaa isaanii murtii guutonni afran qalloo waraana Minilik irratti falmii jabaa maalummaa gootota Oromoo isaan barsiisu dirree calanqoo irratti agarsiisan. Bakki tuni bakka itti maayyii Oromoon itti cabdu. Lola jabaa toosif godhame akka seenaa abbootii keenya dhageenyetti nama 75,000 bakka sanatti wareegame guyyaa sana. Oromoon fardi guyyaa sana asitti wareegame farda 76,000 kan lola seene. Fardi Bakar Waaree ni gale. Lolli guyyaa sanii lola ajaa'ibaa ture. Falmii gaafa saniitiin lubbuu gootota diddaa gabrummaatti calaateen maqaan dirree calanqoo dachaa mogga'e. Calanqoo kun duraan walli isaa lagalaaf jawaba tokko. Gaafa lolli Oromoodhaa irratti teessanii calanqoo kun amma sadii. Gaafa duraa lama tureni gaafa duraa lola san dura lama tureni.
Alam itu mau lalu masih itu dalam kolula, dalam kol tadi aja cara tu bodoh anak. Bakki sida yaadannoo amma itti ijaarame kun dirree gootonni Oromoo weerara rafxanyaa harka diddaa seenaa dhiigan itti barreessantu asi. Jajjabaddus bakki ijaa hin baddu. Gaafas gootonni Oromoo afran qalloo gootonni murtii guutoo akka waraanni nafxanyaa yaade salphaatti kan jilbiiffatan hin taane osoo lubbuun jiran biyya ofii hin kennine. Waraana aadaatiin meeshaa ammayyaa yeroo sanii dura dhaabbatan diina calii baasaniis ofiifis cal ta'an lola raajiitu uumame seenan dabareef hima. Xiqqoo waa'ee loloo guyyaa sanii asitti yoon ibsuu fedhe uummanni Oromoo eega cabee galee akkatti ibsa qaba lola guyyaa sanii akka jedhan gaafaan ijoolleetiin dhaga way warri gambeel lagore bayyana ta'oo deeyse warri bimbara gore shakar mawti oo deeyse Abdullah Khadija qawweetu logeeyse kasha duraanii lolee kasha boodaanii deeyse way fi fardaan deeyse ijoollee jijjiga warra eeysumaati geeyse suni waa lolaa miti bada gurboo lafoo gumaata geeyse jedhaniiti lafa haayawwan kan uummanni keenya gaafasan. Yeroof dukkana fakkaatuyyuu seenaan gaariin guyyaa isaa eeggatee adii ba'uu hin hafu. Gootonni murtii guutoo gaafas eenyummaa ofii gurguruu diddaa lafa ofii kennuu diddaa sirna nafxanyaa dura dhaabbatan gaafas finciltoota garuu isaan gaafasis har'allee gootota. Qabsoon isaan qabsiisan qaanqee ta'ee faca'ee seenan dhiigan galmaa'e dhalootaaf dhaamsa ta'a. Seenan calanqoo qofti kanaaf fakkeenya gaariidha. Abbootiin teenya waan isiin hojjetti bara dhibbaa ol yoo dhoofamee turellee har'aan tana seenaan uummata Oromoodhaa seenaan calanqoo seenaan bakar waareefaan himamaa jira. Dhaloonni man tanaa maal irraa dhaaluu qabaa? Jecha tokko kan tokko Dr. Nagaasuun asii yoo dhageessan maal jedhe calanqoo wanni dhufneef guyyaa itti cabne kabajuu osoo hin tahin lafee abbaa keenyaatiin ni jirra jechuuf dhufnee jedhe nuti sara dhaamsa keenya kanuma ni jirra lafee san dhageessisuudhaaf dhufne dhaloonni ammaan tanaa wanni godhuu qabu seenaa tana barachuu qaba waan abbootiin teenya irra wareegamte san mul'isuu qaba deebi'ee haarayoomsuu qaba biyya fiitti wareegamuun kabaja qabdi bakar waan nuti ijaan hin agarre har'aan kana immoo yoggaa waa'ee isaa dubbannu qaama hundaatu nu suuqannaawa way beeynaa immoo hin garre maaliif foon keenya yoggaa isa dubbatan qaamaan nu wadooda qaamaan nu suuqannaawa dhaloonni ammaan tanaa seenaa isaa tana bakkaan geenyee mul'ifnee waan inni wareegameef san mul'isuun dirqama keenya kun wasa duraa tanuma mul'achaa jirti ammallee itti fufu qaba. Dargaggoo waan kana qorattee jabaattee kara barnootaatiinis itti fuftee kara misoomaatiinis jabaattee lafee isaanii san akka bilaash hin taane irra dhaabbannee seenaa isaanii itti himuu qabaa dhagajuun qabanii. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa seenaaf seexaa kanarraaf isinii qabannee dhiyaannee kanuma torba sagantaa biraa qabannee walitti deebina. Hagasitti lafa nagaa turaan hawwi keenya. Seenaa harma muraata. Jira markaa chora, seenaa harma muraata. Jira markaa chora, ijaan nu garaa, jaliin maatar. Sadaan kooyyaatti dafee na baabooti, bilisumaadhaatti naan dhagaa jetti, gumaan koobaatti akka kofaatti. Sadaan kooyyaatti dafee na baabooti. Bilisumaadhaatti naan dhagaa jetti gumaan koobaatti akka kofaatti. Walaati jiraannaa
kabaja filolana mali fi jalibna lubu fundana ichi sabo bana ingaran lamone utudra veduga almadu adiga igankara adika gengaliraba igankara adika gengaliraba Iga hamari